iflaala jedhanii ture yoo hanga si ustee hojjettu yaa garuu haga immoo sani yaa tasgabbeef wanti martinuu yoo haga tokko paaspoortii iskooppii goote na ergiteerti. haga sanitti of tasgabbeessitee jiraattu of tasgabbeessi jiraadhu jedhee sossobi jiraadhu jedheen akka waa tokko hin goone ayyee sabboontu wasaabbi kiyya qabda waan ta'eef kalaas na dubbisi itti fufaa namni dabareedha koppii liinkiin gootanii taaptaabiin gootanii Dubbisaa jira ayyee badhuma kun qabu tole. Gani dubbachaa hawwii 655 hawwii ergadhu erganne ergadhu ayyee itti fufeeti hawwii ergadhu hawwii itti fufeeti obse hawwii rajjaloo jiraattee erganne egaa obboloonni keenya namni hin dhageenye hundumti keessaniyyuu dhageessaniittu jedheetina yaada namni hin dhageenye hin jiru. Guyyaan isheen qabdu kun kaa guyyaa boruu fi guyyaa iftaanii kana qofa. Boruu fi iftaan qofa qabdi. Guyyaa kana gidduutti birriin kun hin kennamneef taanaaniin yaa irra deddeebi'aniiti murtoo dhumaa itti himaniiru taanaan itti himameera waan ta'eef obboloota koo ganni bakka mana gannitti walitti qabamu keenya ganni naa gargaartuuf osoo hin ta'in hamma humna keenya obboleetti keenya bira dhaabbanni obboleetti keenya gargaarraaf malee ganni qobaashii homaa gochuu hin dandeessu. Wanti ganniin qobaashii homaa waa tokko nu gochuu dandeessu hin jiru. Maaliif akkuma kiyyaaf akka keessan kana hojjettee of jijjiiruuf isheenis kan biyya hormaa baate. Anis isinis boru carraan kan nu eeggata waan nurra gahu hin beeknu. Kanaaf amma humna keessan obboleetti kana bira dhaabbadhaatii lubbuu ishii du'a nuuf oolcha. Maqaa Waaqayyootiin ani isin gaafadha. obboleettiin tuni ergachuun beektu habiibti ergachuun beektu ati Hawwii ergadhu. Anaa jechaa jirta garuu hin jirtu si ergaa hin jiru ergadhu hayyee amma waa tokko waan isiniin jiru micayyoo tanaa jaalannee odoo hin ta'in lubbuu ishii baraaruun dirqama nu obboleewwan ishii mana maadaamii keessa jirudha. Ijoollee biyya Arabaa eenyumtuu sagalee isiniif hin ta'u eenyumtuu isin hin gargaaru kana jala muradhaatoo beekaa. Diyaaspooraan tokko dhufee dumbulloota akkasiif hin kennu. Isin wal gargaartanii lubbuu nama tokko miti lubbuu miliheenaa baasuu dandeessan obboleewwan. Baasuu dandeessan maallaqa xiqqaa miti maallaquma kaardii ittiin guuttatanii maatii keessan bira bilbiltasan micoo tanaa waliin qabnee fi lubbuu ishee abaraaru sagalee ishee gahaa jirtan kennu akka ittiin ishii reebaa jiranii jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu yaada keessa galfadhaa gargaaraatii waan qabnu waliin guurra lubbuu ishee abaraaru. Intalli obboleetti jedhamtu ergachuun beektu ta'e anuun beeku warri mudhiitara warra jala jiraatan naa galcha hin ergattu ati ergattuun beektu. Ganni daqiiqaa tokkoo fi sekondii tokkoof si dubbisu. Hayyee dubbisee dubbadhu. Waan baay'ee fi muti daqiiqaa tokkoo fi si galateeffachuun barbaade yeroo hunda biyyoota garaagaraatti natti deeggaraa jirtu kana yeroo hunda si hordofaan ture. Waaqni bara jireenya keessiif haa eebbisu jecha kana qofas sin jechuu barbaade. Amiin haadha amiin eebbifa waaqayyo si eebbisa amiin. Gargaari amma humna keetti waaqni dabalee si gargaara hiriyoonni baay'een akkasitti bu'aa jiru waan hundi isaanii rakkataniiti rakkina jalaa moo waan hunda kechanuu haa oolchu siniin jedhe ergaa kana qofas itti dhaamuu barbaade rabbiin bakkaata jirtutti si faana haa ta'u qulqulleetti naa teenya kidaanne biratiin si haa eegdu ganama galgala bakkaata jirtu hundatti. Jira jechuudha. Inna nama kana gaafa wajjin haasofnullee nu faana haasofuu fedha hin qabu oduu keessan hin barbaadu birrii koon barbaadaa nuun jedha jechuudha. Inna iddoo baay'eellee dhaqee liqiillee gaafadhee nama naa liqeessullee nan dhabe jechuudha. Inna biyaansi birrii muraasa hamma 80,000tti namnillee walitti qaqqabachaa jira garuu nama na gargaaru hin dhabe jechuudha. Namtichi seelaa dubbatee jiraasi. Namtichi oduu hin barbaadu jedha naanillee naa deebisaa hin jiru beektaa namtichi. Ana tasuma ana ala dubbachuu didee bara na meebi na beekus danda'a beektaa gara sooshaal miidiyaa kana na beekus danda'anii baay'ee ana warri Joordaan biroon Joordaan akka jirtuun na beekti na beekuu danda'a.
Namichi ijoolleen illee kanaan dura jalqaba isaa wajjinaa isaaniinaan oduu keessan hin barbaadu jedhee birrii kun barbaada لا كان malee أعلم منكم barbaadu. بفترك بأيالو يا هالي جاتك دلاتة إيري جرا بيتا Inni immoo ilma mataa keessaniin qabu jedhee jira. Mucaa kana miiteennaan illee poolisiidhaan si qabsiisuu dandeenya jennaan poolisii miti waan barbaaddanuu fiduu dandeessu nan galchu nuun jedhe beektaa. لا دبسي بروفايلك يلا ديبي تلاقوسك يا فتو أما متى لا دبسي أبوليتي كجرم توكا مو أبسين لا دبسي رجع جروهن ديو نالاتو فيديو أما متى تسن اللي نافرجا سورة مجيتي اللي نارجع سورة مجيتي نبراهيم بدي نارجعتي وانك أمن ولدتي فنان في لبوشي برا ردك مكا أدو تنجن نوري أو كاودا جيساني تلي جيساني برجاري دايتي تبتو سامبر أو كانت جيسان أو كانيسان وعلى ماشي قد أن انت لا تحكي ستبيتا أنا في أبشر سنجت شوف دا أبسي زبادو إجا أبسي نجدا هاوي ندبسا زلا بيتو ديما ندبسا بروفايلي كوجلا بالبلي ينجرا واتساب بدام بس ندبسا واتساب يوكا بيتوني يوكا تيليجرام يكون بايو الفاتا هنو فينا جيل كان إياه تريف كناف غرا فيسبوكاتين اللي biyyi Joordaan jedhamtu haa dhaabbattu biyyi Joordaan jedhamtu haa dhaabbattu jedhee iyyaan ture. Namni tokko immoo kophaa iyyuu mitoodoo gadi ba'ee uffanni see'u furmaata hin fidu. Ani kophaa kiyyaan ta'e namni na bukkee jiru tokko hin jiru. Waa'ee shamarran biyya Arabaa namni haasa'u tokko hin jiru. Namni waa'ee gargaarsaanii haasa'u tokko homtuu hin jiru. Hunduu nama dhuunfaasaa malee. Shuuf ani amma waa'ee kana hoon haasa'u kana namaa gana naala ta'a. Garuu odoo waa'ee qoosaa haasee waa'ee Arabaa haasee nama kuma tokkoon naala taa'ee dhaggeeffataa jechuudha. Namni waa'ee akkanaan fedhu waa'ee qoosaaf waa'ee Arabaa malee. Kanaafuu na dubbisaayii namoonni biraa warra dabareedhaa dubbadhaa. Mee intan ani gubbaa jirtu kun dubbadhu. Aha atis waa'ee mica hibatanaati. Bilisummaan dubbadhu. Okay, Gani akka mul'atan. An beeku gara ejensiidhaan deemte asiiti. Maal haadha isaatiif nu kanaa kanfala ejensiin deemteen kasastanii sin ejensiisa. Yaa amma Seeraan deemte? daandiin ani deemu daandiin ani akkaataan itti deemuu qabu akkanatti himtuufan barbaade amma cal jedhee deemee amma ejensicha qabadhee isaanuma kasasee isaan argachuu danda'a akka waan jalaan goonee fi beektaa achitti kanan sodaadhe. Okay. Obboleessi ta'e mana maadaamiin jirtu mi'am? Mana maadaamii jirti. Haaya mana maadaamii jirtu. Dalagaa itti baay'ate mana maadaamiitiif. Hin nukkubeen beektaa? Hin nukkubeen ittiin tolle bakka miila koo fi harka koo nukkubeen aan jettee voice na ergite. Maaliif hin dhufture tikkeettiin siif muraa jennaani kaffaleera kaffaltii sana naaf kaffaltu malee sin gallakkisu naan jedhee. Haaya gaa amma akka ta'e natti miti 200,000 ta'e 300,000 waan gaafatu natti miti annan kaffalaa deemiti ammamii eessatti siif kaffalame gaafadhuun jedheeni achumaan bilbila dhorkateen beektaa. Hoggaanaan itti ergu bakka biraa deemee wanni turjumaanaan maal jedhee gaafate jalaa dhoksa beektaa yookaan dileetii godha otoo isheen hin argine. Bilbila immoo ittiin kenne beektaa. Okay. Amma ati furmaanni ati gootu kafaltiidhaan si kafaltu tokko hin jiru. Tokkoffaa mucayyoon seeraan deemte. Ejensiin deemte. Ulaagaalee barbaachisu hunda guuttee deemte. Shurraabiin hojjisiifamee lakkoofsi hojjisiifamee yeroo rakkoo wabiidhaa guuttattee karaa seera qabeessaan deemte. Gitteen godhii embaasii isaa hin beektaa embaasii Finfinnee buufata isaadha. Bakka isheen itti deemte embaasii isaa hin beekta. Nambar embaasii isaa hin beektaa kissiitti bane. Kissiitti bane funyaanii xixiidhaa naqi yommuu san inna achitti biiroon kun irratti cufamaaf inna qonsilaan kun irratti cufamaaf micayyoodhaaf dirqama isaa furmaata laataafi jechuudha. Furmaanni ati gootu kana qofa bichaadha. Maallaqa maaliin kafaltee deemte? Tikeetti kafalattee deemte. Amma immoo maaliin tikeetti kafalee toshii fida? Jee kissiitti bane. Kissiitti bane furmaataa kan godhu gara embaasii kanaan immoo keessuma itti baruudha. Keessi yoo itti bante cinqamaniiti rakkoo ofitti fidan. Cinqamaniiti barlaal amma gizee haaraa biyyarraa dhuftu qilleensa dafanii qilleensa waliin fudhatanii maadaamidhaan dafanii waliin fudhatanii
biyyaan dafanii waliin fudhatanii hin cinqamu hin sodaatu sodaan onnee isaanii keessatti galaasan sanirraan ka'e bashitaarra bu'an. Dhugaan siin jedha arabni waa takkas hin gootu yoo ati tasgabbooftee miira tasgabbaa dalagaa isaanii hojjetteef wanni arabni si jeesuuf sitti fiigus hin jiru wanni arabni si darartuuf tokko hin jiru. Sigalee rakkoon ijoolleedha amma ijoollee homaan beekne biyyarraa guuranii fidanii ijoollee asii dhuftee afaanuma kana arabni yoo haasoftu iyyiti. Iyyuma kana lola gooteen ijoolleen cinqamti. Cinqii dadhaban amma harkarra caala. Mucayyoon tun kanaafuu amma irraa bahaalii birraa bakka ani si gargaaruu dandeetti immoo aleessaadha si gargaara rakkoon tokko hin jiru waan si gargaaruu dandeetti si gargaara rakkoon silaatillee dubbisuu ta'e siif isa. Egaa carraa keenya wanni goonu tokko homtuu hin jiru wanni oliif goonu kanuma garuu ati biyya jirta waan ta'eef keessi baniin baasa irratti osaan furmaata argatu. Isaan nama akkasii biiruma san daqiiqaa biiroo ishiin irraa deemte sana. Thank you dhugaa. Rakkin qabu galatooma lakkoofsa kee asirraa argachuu danda'a. Lakkoofsi kiyyeen jira profaayilii jira galanni kee bilisummaa ta'u lakkoofsi kiyyee profaayilii jala jira cuftii keessanuu profaayilii koo jala na argachuu dandeessan. Fooloo si deemsee jira profaayilii kiyyee hojjetutti lakkoofsa kiyyeen argata. Bakka kan mucattii ishee kana ammoo wagguma calqabdan waggaa qarshii walitti buusuu calqabdani sheernaa godhi amma hin danda'u anis ni wajjinan jira. Sheef qofaa miti nama biraattifis waan ammuma humna kiyya si wajjin jira waaqayyo si wajjin haa ta'u. Ijoollee shamarran biyya arabaa jirtu achirratti sagalee tokkummaadhaan sagalee walii taana. Achi immoo ijoollee akkanatti tikkeetti muraa kana biyyaa nagalchaa otoo hin du'in hin dura warra jedhu kana.